IBSA Qeerroo Bilisummaa Oromoo Guttuu Oromiyaa keessatti labsame warraaqsa diddaa gabrummaa weerara mililik jechuun re'ummaa kana keessumaan iyyuu qeerroo waraana adda bilisummaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo Guttuu Oromiyaatti labsan gaafa guyyaa 23 ji'a 12 bara 2021 akka Habashaatti gaafa guyyaa 4 ji'a 4 2014 Guttuu Oromiyaatti oggurraa magaalaa fi oggurraa geejjiba Guttuu Oromiyaa irratti tokkoon isaanii akka hin sochoone jechuun qeerroon adda bilisummaa Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo addeessanii jiran. IBSA Qeerroo Bilisummaa Oromoo irratti yeroo ammaa kan Guttuu Oromiyaa keessatti tarkaanfiin kun kan fudhatamu waan ta'eef Guttuu Oromiyaa irratti tarkaanfii kana fudhachuuf qeerroon bilisummaa Oromoo tarkaanfii barbaachisu hunda fudhachuuf qophii isaanii xumuraniis jiran. Warraaqsa yookiin diddaa gabrummaa weerara mililik jechuun qeerroon waraana adda bilisummaa Oromootiif akkuma qeerroon bilisummaa Oromoo Guttuu Oromiyaa keessatti labsan keessatti tarkaanfileen isaanii kan armaan gadiiti. Tokko Guttuu Oromiyaa keessatti konkolaataan tokkollee akka hin sochoone fi magaalaa irraas konkolaataan tokko sochiin tokko akka hin jirre. Lama abbootiin qabeenyaa konkolaataa keessan magaalotii fi magaalotii irra kan jiran tokkoon isaanii akka hin sochoone yookiin itti gaafatamummaa abbichuma qabeenyaati jechuun beeksisanis jiran. Kana malees Guttuu Oromiyaa keessatti kan taamuuf deemu Guttuu Oromiyaa keessatti tarkaanfii fudhatamuuf kamiifuu taanaan itti gaafatamummaa kan fudhatu isinuma abbootuma qabeenyichaati jechuun beeksisanis jiran. Haa ta'u Guttuu Oromiyaa guutumaan guututti konkolaataan tokkos akka hin imallee fi konkolaataan tokkos akka sochoos hin dandeenye akeekkachiisanis jira. Guyyaan kun gaafa guyyaa 23 bara 2021 ji'a 12ffaa kan ta'us yoo ta'u akka biyyaatti gaafa guyyaa 14 ji'a 4ffaa bara 2014 jechuun labsii kana kan baasan. Abbootiin qabeenyaa Oromiyaa fi kanaan miti Oromiyaa keessa jirtan hundi konkolaataan tokkollee daandii irratti akka hin sochoone fi konkolaataan tokko daandii irratti kan argamu yoo ta'e tarkaanfii irratti fudhatuu fi qeerroon adda bilisummaa Oromooti. Qeerroon Oromiyaa guututti gurraa daandii kana akeekkachiisaniis akka jiran dursanii isin ibsaatis jira. Kanaan daandilee kanarratti qabeenyi keessan kan badu yookiin ammoo itti gaafatamummaa kan fudhatu abbuma qabeenyichaati jechuun akeekkachiisanis jiran. Kanuma malees waajjiraalee mootummaa fi miti mootummaa gaafota guyyaa kanneen irraa eegalee guututti akka ogguraman keessumaan waajjiraaleen ogguramuu hin dandeenye yookiin ammoo tajaajila uummataa kennan keessaa waajjirri bishaanii akkuma kana waajjirri ifaatii manni yaalaa hin ogguramu jechuun labsii kana keessatti kan baasanis yoo ta'u kanaan booda tokkoon isaanii cufuu baannaan tarkaanfii irratti fudhatuuf qeerroon ammaa kana qophii isaa xumureetis jira jechuun akeekkachiisanis jiran. Kanumaafuu namoonni labsii kana yookiin akeekkachiisa labsii kanniini irratti hirmaannee yoo taanaan tarkaanfii irratti fudhachuuf qophiidha jedhan. Kana malees qeerroo fi qarreen akeekkachiisa kennan keessaa keessumaan iyyuu kaadiree fi kaabineen aanutii fi hanga gandaatti jirtan qeerroo tarkaanfii kana fudhatu irratti poolisa waamuu fi yookiin ammoo waraana mootummaa ni ajajna jechuun yaalii gootan yoo ta'e irratti tarkaanfii fudhachuu fi yookiin abiddaa of laatuuf qophii akka taatan akeekkachiisanis jiran. Kanaaf qeerroon waraana adda bilisummaa Oromoo fi qeerroon Oromiyaa labsii kana keessatti akeekkachiisa isaan kaayan keessaa daandiin konkolaataa magaalaa Finfinnee akkuma kanaan daandilee Finfinnee wal qunnamsiisu kamillee socho'uu akka hin qabnee fi akkuma kanaan tokkokkii yookiin ammoo konkolaataa magaalaattii keessa kan socho'us taanaan tokkoon isaanii geejjibni tokkollee akka hin sochoone jechuun Guttuu Oromiyaa irratti labsiin guyyaa kanarraa eegalee kan walirraa hin cinne weerara mililik balaaleffachuu maqaa jedhuun kan ammaa kana qeerroon Oromiyaa labsii isaanii labsuu isaanii ni yaadatama. Kanaaf kabaja qeerroo qabdanii fi kabajni qeerroo kabajamuu qabaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin ta'uu weerara mililik kana ni balaaleffanna jechuun ibsaniitis jedhan. Qeerroo waraana bilisummaa Oromoo Guttuu Oromiyaa.